Naannoo Gaambeellaa keessatti torban lama dura saboota garaagaraa jidduutti walitti bu'iinsa uumame hordofuudhaan magaalaa Gaambeellaa aanaa addaa Itaangiif aanaa Goog keessatti namootni hedduun ajjeesamuu isaanii irraa kan ka'e daangaa yeroo sochii mootummaan naannichaa kaa'ee ture fooyyessuu isaa ibsan jiraataan sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan. Erga walitti bu'iinsa baatii adoolessaa darbe keessa taasifame as tasgabbiin deebi'aa jira jechuunis dubbatu jiraataan kun. አመራሩ እዚህ የተገማገሙ ነው። ገማው ደግሞ ከሰጣው ጋር ተያያዘ ነው። Hooggansi asitti gamaagama raawwataa jiru. Gamaagamichis kan tasgabbii wajjin wal qabatudha. Mootummaan naannichaa kanaan dura daangaa yeroo sochii kaa'ee ture. Har'a immoo fooyyessee jira. Humni nagaa eegumsaa naannoo waan nageenya mirkaneessuu hin dandeenyeef humna eegumsa federaalaaf raayyaa ittisa biyyaatu nageenya eegsisaa jira. Humni nagaa eegumsaa federaalaas dambii daangaa yeroo sochii kana kabachiisaa jira. Manneen dhugaatii yeroo jedhametti akka cufaman namoonni sa'aatii murtaa'etti akka manatti galan taasisaa jira. Baankiin banaadha, suuqiinis banaadha. Nagaan deebi'aa jira jechuun dubbatan. Humnootni nagaa eegumsaa naannichaa federaalaa wal faana hojjetaa jiraatan malee saamichi gaggeeffamaa jira jedhu jiraataan kun. ችግሩ ምንድነው? አሁን ሌቦች ናቸው እንግዲህ Amma wanti rakkisaa ta'e hattootni rakkisaa jiru hattootni guyyuma saafaa saamu. Kana amma yeroodhaaf wanti rakkoo uumaa jiru. Jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan biroon ammallee yaaddoon nageenyaa waan jiruuf humnootni walitti bu'iinsa darbe keessatti qooda fudhatan seeraan gaafatamuu qabu jechuun akkasitti ibsu. በጣም አሳሳቢ ነው። ብቻዬን መሄድ አትችልም ወደ ሌላ ቦታ። Haalli jiru yaaddeessaadha. Qofaa kee gara bakka biraa deemuu hin dandeessu. Yoo kophaa deemtes haala itti baduu dandeessutu jira. Kanaafuu namni of eeggannoon socho'uu qaba. Tasgabbiin uumameera kan jedhamu anaaf sobadha. Rakkoon kun akka furamu hawwii nama hundaati. Rakkoo kana furuuf hooggantootni mootummaa naannichaa amma gamaagama taasisaa jiru. Kanaanis namootni rakkoo kana keessaa harka qaban qabamanii hidhamuu qabu. Seeratti dhiyaachuu qabuun jedha jechuun dubbatan. Hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Otoo Ukoot daangaa yeroo sochii irratti fooyya'insi taasifamuu isaa ibsanii jiru. Murtoo kanarra sababaan gaameef waan nageenyi fooyya'eef jechuunis dubbatu. ያው የሰይጣን ላፊ ያው ተነስቷል። ማሻሻያ ተደርጓል። ባለፈው ሳምንት ክልሉ መንግስት የወሰነው Daangaan yeroo sochii ka'eera fooyya'insi irratti taasifamee jira. Torban darbe keessa sochiin kan dhaabbatu galgala sa'aatii 12tti akka ta'u mootummaa naannichaatiin murtaa'ee ture. Amma garuu hojii humnootni nagaa eegumsaa naannoo federaalaa waliin hojjetaniin haalli jiru waan tasgabbaa'eef sochii irratti akka fooyya'insi taasifamu murtaa'ee jira. Keessumaa motorri hamma sa'aatii 12:00 namni ammoo galgala keessaa hanga sa'aatii 3tti socho'uu ni danda'a jechuun dubbatan. Namootni walitti bu'iinsa baatii darbee keessatti qooda fudhatan akka seeraan gaafataman kan jiraattotni gaafatan eeruudhaan gaaffii isaan gaafanneef deebii waliigalaa kennanii jiru obbo Otoon. በዚህ ዙሪያ ላይ ስራ እየተሰራ ነው ለማስተካከል ማለት ነው። ለዚህ ነው የሰዓት ገደብ ማሻሻያ የተደረገው። Dhimma kana irratti sirreessuuf hojjetamaa jira. Kanaaf daangaan yeroo sochii taa'es kan fooyyeffameef nageenya akka bu'uuf uummatni nagaan ba'ee nagaan akka galuuf hojiin nageenyaa hojjetamaa akka jiru walumaa galatti osoo kun hubatame jechuun dubbatan. Mootummaan naannichaa gamaagama rakkoo nageenyaa furuu irratti xiyyeeffate geggeessaa jiraachuu dubbata. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa tibba walitti bu'iinsi Gaambeellaa keessatti baatii darbe keessa raawwate baaseen humnootni sabaan wal qabatee hidhatan naannicha bakkeewwan garaagaraatti haleellaawwan raawwatamanii namoonni meeshaa maleeyyii hedduun ajjeesamanii jiru. Miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Jiraattotni qe'ee isaanii irraa buqqaasamaniiru. Akkasumas qabeenyi manca'eera jechuun beeksisuun isaa ni yaadatama. Haalli nageenyaa naannoo Gaambeellaa keessa jiru hubaatii guddaa geessisaa jiraachuu fi sarbama mirga namummaa raawwatame wal qabatee xiyyeeffannoo dabalataa mootummaa barbaadaa jechuun koomishinichi ibsa baaseen yaadachiisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.